welcome baga dhuftanii. Kuni barumsa keenya kan waa'ee listening skilliti. Dandeetti dhaggeeffachuu jechuudha. Jalqaba irratti viidiyoo tokko ilaalla. Viidiyoo kana namni wayii Ingiliffa dubbachuudhaaf yaalii godha. Ingiliffi inni dubbatu immoo ergaa biraa dabarsaa jechuudha. Wanti inni jechuu barbaadee fi yookiin immoo wanti ishiin jechuu barbaadee fi ergaan achi keessa jiru garaa jechuudha. So mee walumaan viidicha ilaallee takka takkaanii keessa haa ilaallu. My name is Atu. I am Ruka Job. Dhageessanii maal jetteen? Maal jetteen? Deebistanii? So maqaa isiin himtee duratti my name is Ruka jetteeni. Sanboota maal jetteeni? I'm Ruka Job. My name is Atu. I am Ruka Job. Okay, isiin amma ka jechuu barbaadde asirratti hojiin barbaadaadha. Okay? Ingiliffaadhaan immoo hojiin barbaada jechuun maal jechuudha? I'm looking for a job. Okay? I'm looking for a job. Ka jechuu qabdu. I'm looking for a job. I'm looking for a job jettee miti. So akkasi sirraa qaba jechuudha kun. Meetti ansitee maal jettee waliin haa dhaggeeffannu. I can wash your garden, cook your children. Maal dhageessame? Okay, akkana jettee. I can wash your garden. Okay? I can cook your children jetteen. Okay? I can wash your garden. I can cook your children. Okay? Maal jechuudha? So isiin maal jettee? Okay? I can wash your garden. Akkas jechuun isii maali? Ilillii yookiin immoo okay, abaaboo mana keessatti namni dhaabbatu jechuudha. Iddoo caayaa jechuudha. Okay? Dhiquun nan danda'a. Sanboota maal jettee? Cook your children. Ijoollee ta'e nin bilcheessaa jechuudha yookiin immoo isiin kaan kayyatti hin fayyadamne. So cook your children jettee akka agartanitti ijoollee ta'e maaliin godha? Nin bilcheessaa jechuu jirti jechuudha. Okay? Ishiin immoo maal jechuu barbaadde jettanii yaaddoo asirratti? Alright, isiin ka jechuu barbaadde gaardenii yookiin immoo ilillii mana keessa jirtu mukkeen mana keessaa kana maaliin godhaa? Nin obaasaa bishaan. Okay? Bishaan nin obaasaa akkasuma ijoolleedhaaf nyaata nin godhaa jechuu barbaadde isiin yookiin nin bilcheessaaf ittoo yookiin immoo waxii isa jedhan kana yookiin nyaata nin godhaaf jechuu barbaadde walumaa galatti. So isa kana Ingiliffaan akkamitti jenname? So ishiin ka jawaa qabdu okay, I can water your garden. Okay, maal jenne? I can water your garden and cook for your children. Dafnee yeroo jennu akkam jenna? I can water your garden and cook for your children. Okay, kan itti aanu mee waliin haa dhaggeeffannu. Maal jetti laata? And also, I am your husband. Hundarra kanaatu hamaadha. Maal jetteeni? And also, I'm your husband jetteeni. Akkasumas ani jaarsa keetii yookiin immoo dhiirsa keetii yookiin abbaa manaa keetii jetteen. Okay? Ishiitu jedhaani beekaa hojii barbaada deemteeti. Okay? Isaan akkas jettee jechuudha namicha dalagaa namaa kan nusaniin. Okay? Asirratti wanti isiin jechuu barbaadde akkana akkasii wanni jaamulleen hin jiru jechuudha. Wanti walitti laaqamaadha. Maal akka jechuu barbaadde ifaa miti jechuudha asirratti. Garuu wanti isiin jette ana akkasumas dhiirsa keetii jettee ni jetti jechuudha namichaan. So mee haasoo isii katte aanu haa ilaallu. Yes, I did university in 1977 and passed away. Okay, I did university in 1977 jetteeni. Asirratti maal akka jechuu barbaadde tarii university bara 1977 baradhee jechuu barbaadde isiin. Okay? Yookiin immoo jaarsa isii yookiin dheersi isiitu 1977 barate ta'a. Confusing. It is very confusing jechuudha. Wal nama duraadha. Maal akka jechuu barbaadde illeedha. Okay. 1977tti university godhee jettee hayyee. I did university yookiin akkas jechuudha. Sanbooda maal jette? And passed away jette. Sanbooda passed away jechuun ni du'ee jette. Okay? Maaltu du'e? University du'e moo? Okay? Ishiitu du'e moo? Abbaa warraa isiiti wanni jaamu ifaa miti jechuudha. So wanti ishiin jechuu barbaadde ishuma qofaa beekaa jechuudha.
walumaa galatti isiin jette jechi isiin lafa keesse hiikni isaa jechuudha. I did university in 1977 yeroo jettu university bara 1977 godhe and passed away san booda ni du'e jette. Wanni du'een beekamu jechuudha. Okay, so afaan wallaaluun hedduu rakkoodha jechuudha. Ergaa hin taane dabarsaa jechuudha. So kanaaf afaan kanarratti yoo xiyyeeffanne hedduu bareedaa ta'a jechuudha. So wantoota amma waliin hiikne kana waliin viidiyocha guutuu mee haa dhaggeeffannu san booda gara viidiyoo itti aanu dabarre jechuudha. My name is Atu. I am Ruka Job. I can wash your garden, cook your children, and also I am your husband. Yes, I did university in 1977 and passed away. Barreeffama kana waliin haa dubbisnu. Maal jedha? God always has something for you. A key for every problem, a light for every shadow, a relief for every sorrow, and a plan for every tomorrow. Hiika isaati hojjaa ilaallu. Jalqaba irratti God jechuun Rabbiidha. God always, Rabbii yeroo hundayyuu, has something for you. Wayii siif qaba jechuudha Rabbiin. A key for every problem. Maal jechuudha? Key jechuun ishee bantuu jechuudha. Tabantu san qulfii tabantu. Bantuu rakkoo hundaa siif qaba jechuudha. A light for every shadow. A light ifa sii qaba for every shadow. Dukkan hundaaf jechuudha. A relief for every sorrow. Hara fudhannaa for every sorrow. Gadda hundaaf jechuudha. Gadda sitti jiru hundaaf furmaata sii qaba jechuudha. And akkasuma a plan for every tomorrow. Karoora siif qaba jechuudha. Every tomorrow. Boruu dhuftu hundaaf jechuudha. Guyyuu boruu jira miti. Guyyaan dhufu hundi guyyaa boruu qaba miti. Guyyaa boruu san hundaaf Rabbiin karoora siif qaba jedha. So as keessatti jechoonni ifa isin hin taane jiraate koomentii jalatti gaafadhaa. Jechoota kanneen yookiin immoo barreeffama kana waliin haa dubbisnu. Yeroo tokkotti waa lama barra. Tokkoffaa jechoota as keessa jiran ni barra. Lammaffaa ergaa barreeffamni kun dabarsitu waan takka irraa barraa jechuudha. Okay, dubbisuu haa eegallu. Don't let people know too much about you jedha. Tokko tokko yeroo dubbisnu akkasii. Don't let jechuun maal jechuudha? Hin hayyamin. People namoonni know beeku too much baay'ee about waa'ee you keetii. Hiika isaa sadiin haa ilaallu. Okay, don't let people namootaaf hin hayyamin. Know akka beekan. Okay, yookiin beeku too much about you. Too much baay'ee jechuudha about you. Waa'ee keetii. Tell your problems to God, not on social media. Maal jechuudha? Tell your problems rakkoo kee himi, rakkoolee kee himi. To God, Rabbiif jechuudha. Not on social media. Social media gubbatti miti jechuudha. Social media fi himini rakkoo kee eenyuuf himi? Rabbuma qofaaf himi jechuudha jirra jechuudha. Jechi ifa isin hin taane yoo jiraate koomentii jala barreessaa. Viidiyoolee barumsaa babbareedduu argachuudhaaf Basic English OC jedhaatii barreessaa YouTube keessatti ni argattu. Every failure jedha. Failure hin jennuun failure. Every failure is a lesson. If you are not willing to fail, you're not ready to succeed jedha. Tokko tokkoon hiika isaa ilaallu. Every failure kufaatiin hundumtu is a lesson. Barumsa jechuudha. Barumsa irraa argatta kufaatii hundarraa. If you are not willing yoo barbaanne jechuudha. Willing jechuun asirratti barbaaduudha. If you are not willing yoo isin hin barbaanne maal to fail kufuu yoo hin barbaanne you are not ready. You are not ready. Qophii miti to succeed. Okay? Milkaa'uudhaaf qophii miti jechuudha. Kufaatii yoo hin barbaanne
milkiidhaaf qophii miti jechuu jira. So jechuun as keessatti ifa isiniin taane yoo jiraate koomentii jala naa barreessaa.